namoonni internet fayyadamtan namni kamillee viidiyoo kana caqasaa afaan Arabii warra dhageessanii warra dhageenye immoo inshallah isiniif hima mee dhaggeeffadha waa'ee internet irratti فيديو خبر عاجل بداية يعني تقول لي وش العقوبات اللي ممكن يواجهها الشخص اللي يعني يثبت بحقه استخدام ال VPN؟ طبعا مثل ما ذكرنا نصت المادة الثالثة الفقرة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الدخول غير المشروع، وأيضا يدخل من ضمنها هو استخدام ال VPN. طبعا هنا العقوبة يعني تصل إلى السنة سجن وغرامة 500,000 ريال، هذا في الحق العام، ما لم يكن هناك أضرار في الحق الخاص، يعني مثل منشأة تضررت من موظف أو تسبب هذا الموظف مثلا باختراق البيانات الخاصة بها أو تعطيل النظام الإلكتروني، فبكل تأكيد ستزيد هذه العقوبة وبشكل كبير جدا، وقد ترتقي إلى أن تكون يعني جريمة تمس الأمن الوطني. هنا السؤال، يعني في حال كان الشخص مثلا نقول والله موظف في وزارة من الوزارات ودخل على ال VPN وارتبط بالشبكة الموجودة في العمل وتسربت البيانات، يعني نظاما وقانونيا ما هي الرحلة التي سيمر بها؟ الرحلة التي سيمر بها أنه سيكون من ضمن تشكيل أو تنظيم قام بصناعة ثغرة إلكترونية لهم ليقوموا بالاختراق ودخول وسرقة هذه البيانات واستخدامها وبيعها مثلا من خلال شبكة المعلوماتية أو إلى آخره، فبالتالي هو هنا أصبح شريك في تنظيم عصابي من خلال استخدامه لل VPN. إرجاع عرفتشيسا خان في سود عربية الرأي كنافو نموني سود عربية كيسا بريتشا فيديو هرجع فدا ولي في الليك أودا VPN كنا يوكان بيسبون داتا تولا وجاهدوا برسيسان سنتوري وجاهدوا فايدة ما ستوري تولا فايدة ما توري داتا جراتوني سود عربية يرو وري سود عربية جرتون نبيكتني يرو هدو خرا channel كي ياسين برسيسان توري غرو channelين يوتيوب رتسي أنقطة أركاقبا VPN كوني أما غرو سعودي عربيان دران هماتورت نموني VPN فايدة من نموني يوكان بيسبوني فايدة من موتو مرة هاكي قدني akka qabamu yookaan akka to'atamu himamaa ture dhos kamee fayyadamaa ture amma sana caalaa jabeessanii jirani Saudi Arabiyaan sana caalaa jabeessanii namoonni VPN irratti qabame namoonni qabame hidhaa waggaa tokkootii fi gharaamaa riyaala 500 hidhaa waggaa tokko riyaala 500 adabamaadha namni kan jedhamaa jiru VPN kana fayyadamuudhaaf immoo qabamuu hin danda'u akkamittaan qabama kan jettan Saudi Arabiyaan akkuma beektanu biyyoota teknooloojiin yaani Saudi Arabiyaa keessa warroonni achi waan waa'ee Saudi Arabiyaa isinitti himuu warroonni hin beektanii waa'ee Saudi Arabiyaa isinitti himuu hin barbaachisu hin beektan Saudi Arabiyaatti qabamuun qallaaliidha gaafa kaan mucaa makkaa sana mucaa makkaan jabala keessa dhokatee jabala keessa jechuun tabba keessa fageenya dhokatee tabba achi ilaalaan as ilaalaan makiinaan hin naqoon tokko dhaquu hin danda'u gaafa qabaan jabaate sana hin hubattanii miti waa'ee Saudi Arabiyaa isiniif himuufanii namoota hin qabamnu diqqeettanii kan jedhe tabba keessa dhokatee gurbaan suni yaa shurxaa idaa an ila yoo dhuftee na qabde yoo dhuftee dhuguma bakka kana qabde anta rajjaal jedheen ati dhiira an durbaa لأنه يوم مود افتنا قبودة أبدي أنتو بنات يوكان أنتو بنت يدين أتي بنت يدين يوكين أتي هنتلا أن إيرا إسني قالي جبالة جتشوني تبا برها كيسا برهانا من المكينة نقول دندين برها كيسا ميلانو سعودي عربية لكم بيتانو دفتة ديمون دندسو تبا كيسا نموني سعودي عربية خنا هنك إنجلا يتيادو ديمو هندندسو يو برها كنا كيسا افتنا قبدي yoo argame viidiyoo isaanii maxxansa yoo barahaa kana keessa dhuftee na qabde ati dhiira ani immoo dubartiidha yoo immoo dhuftee na qabuu dadhabde an dhiira ati dubartiidha jedheen jennaan viidiyoo kana TikTok irraa buufatanii ajandaa miidiyaa daraa ta'eeti jarri fuula isaa qofa arganii lakkoofsi isaa hin jiru wanni takka hin jiru ajandaa miidiyaa jaraa guddaa erga ta'ee miidiyaan televiziyoonii hedduun dabarsaa ture booda sana maal godhanii dhaqanii helikopteraan naqanii bakka inni jedhe sana fidanii dhufanii li'annahu Saudi Arabiyaan gaafa wanna takka qabsoofti akka qabamtu beeka inta Saudi keessatti siimii fayyadamtan siimiin jararratti hidhaadha bakka sanatti bakkuma ati jirtu dhufanii gubbeeraa gasitti bu'an beektaa miti baangaaltichi tokko waan godhee beektaa miti Saudi Arabiyaatti
uffata shurxaa uffatee ana shurxaa madri eesh waan hedduu haasa'e giizuma sana dhaqanii achumaa fuudhan baangaalticha sana naannoo Riyaadii uffata shurxaa uffatee dhaabatee ana shurxaa waan arge haasa'e afaan baangaaliitiin haasa'e gadhiisee afaan arabiis mokkoratee gadhiise tiktookii irraa giizuma sana achumaan gaditti bu'anii fuudhan akkuma viidiyoon jara bira ga'een. Yaani wanni kuni qaraamaa waggaa tokkootii fi riyaala 500 waan qaxxaamuuf waan kanarraa bareechaa of eeggadha. VPN'n waggaa tokko alaaxuun nama fayyadamaa jira. Waggaa tokko nukumti waggaa ji'a meeqa fayyadamaa turre yeroo fakkeenyaa fi imo interneeta imo fayyadamu siimii zen istiisii fi mobaayilii kanarratti faa mobaayilii irratti faa baay'ee dalagaa. Yeroo imo fakkeenyaaf kan imo yoo bitatte fakkeenyaaf kan imo paakeejii imo yoo bitatte sagalee daataa jechuudha. Pispoon itti banannaan waan hunda daariitti dalagaa waan hunda dalagaa. Pispooniin kun akka inni mootummaarraa hataaru ni beektanii wanni kun akka addunyaatti akka gadhiifamu illee nan beeka Itoophiyaa keessa illee ni gala booda maaliif warra mootummaarraa waan akkanaa hatu ni qabu jechuudha. Kanaafuu of eeggachuun gaariidha waan kanarraa of eeggadhaa ijoolleen keenya qabamnaan riyaala 500 riyaala 500 fi hidhaa waggaa tokko hidhamuurra VPN sana fayyadamuun dhiiftanii riyaala 100 kan ji'a tokko guutachuutu isiniif wayyaadha. Wanna kana khabaruun aajil jedhanii warra irra jabeessanii gadhiisanii jiranii akka duraa guyyaa 2 dura gadhiifame viidiyoo irra seenaa laalaati koopiraatiin irratti godhee soraadhe malee viidiyoo jara dheeraa isin hammatta sila. Kanaafuu yeroo hedduu waan fayyadamaa turreef waan kanaa waan fayyadamaa turtanii fi VPN kanarraa Pispoon Pro isin diimtuunfaa baay'ee kan mootummaarraa hataattu isin beekamtudha. Pispoon Pro diimtuu asirratti agartan kanu. Isin baay'ee mootummaarraa hataa jirti. Waan akkanarraa obboleettiiwwan kiyyaa of eeggadhaa daataa warri Saudi Arabiyaa jirtanuu of eeggadhaa daataa tola fayyadamuurraa. Wallahi wanni kun booda rakkoo guddaa akka fidu nan beekaa. Haga danda'ametti dhostanii fayyadamtanii yoo qabame sika akka rabbi jedhe isinii jecha obboleewwan kiyyaa waan kanarraa of eeggachuun gaariidha. Viidiyoo kanaa yoo koopiraayitiin irratti fiduu baate koopiraayitiin irratti fidee soraadhe yoo koopiraayitiin irratti fiduu baate karaa chaanaala kiyyaa isiniif maxxansa. Kanaafuu namoonni chaanaala kiyyaa irratti dhiyeenya dhuftanis ta'ee warri duraan jirtan chaanaala kiyyaa akka duraatti deebi'uudhaaf subscribe godhaa laayikii tuqaa share godhaa akka duraatti qola deebi'u baatii 8 irraa badeen ture. Kanattu chaanaala kiyyaa amma kufee jira view saas kufee jira xiqqoo dadhabee jira waan ta'eef akka duraatti view hin qabu waan ta'eef jennaan share walii godhaa. Gaafii qabdanillee koomentii irra kaa'adhaa dhimma viizaa paaspoortii biyya alaa rakkoo jiru mana madaamii ijoolleen kiyya biyya alaatti rakkata sagalee ta'uu namoota maallaqa isin nyaatee isin dhorkate biiroo paaspoortii keessan fuudhee dhoowwate rakkoo jiru hundumaa qabatamaan footoo abbichaa ID isaa yookaan mattaawoqiyaa isaa waraqaa jireenya isaa waan hundaa wajjin yoo biiroo ta'e immoo biiroo isaatii wajjin lakkoofsa waan hundaa wajjin maxxansinaan rakkoo Oromoo irra gahe tokko gargaaruu ni dandeenya karaa seeraatti iyyachuu ni dandeenya isiniin jedha ulfaadhaa galatooma salaamullahi alaikum.